بترباني لما عنده يخطربان سدين درا أرتيست أجعلهم ديسا ولين تلشرتي أوروميا ميديا نيتورك خيسا جرودان أرتيست أجعلهم ديسا كالما في SBA ورقون دال موتوما خيسما كموتوما نان أوروميا وانتوت غرغرا نورت دبتشا تري انترفيوني عن حجالو هندسا ولينغو ركم رومون بيتوتا حجالو أرتيست قد رومون كبدو نامي خلنا ميرو باجي يرو إيراف ميديا رساقاتي تري حجالو wani nu OMN irratti yaamu kennaan durallee gaaffisaatiidhaan Khaniinis yaames dhiyeesse isan na filatee akkan dhiyeessuuf Director Girma Guutamaa dabalatees malee namni bira interbuunan tolchi jecha ture dabalataanii Dajane Guutamaa waa'ee kennaa yeroo dhimmoo irra dubbatu hunda guyyoon interbuutii sagaleetaa waan jaaladheef innummaan sagaleetaatiin kana hojjetu jedhee na filachaa ture anis ji'oota 5 dur beellam kan qabanne interbuutu midhaafne jechuudha. Yoon tarbuutan goonutti Hacaaluu waliin naannoo sa'aatii tokkoof wayi haasofne sun jechuun jalqaba irratti istuudiyoo keessaa'u kaameraa beeku godhu dabri sirboota affeeruu dabalate rindendensi yookaan deddeebii adda adda dabalate sa'aatii tokkoof wayi waraaban. Seer miidiyaa kamillee keessatti gaazexeessaan tokko yookaan ogeessi miidiyaa tokko wantoota waraaban hunda dhiyeessu jechuun hin danda'amu. Yoo sun taate gaazexeessummaan iyyuu hin jirtu jechuudha jedhamtu fayyuu dabarsu. Hojiin gaazexeessummaa yaadi namoota akka bilisaan ibsatanii carraa kennuufi kan jechuun namichi sun sa'aatii 2 yoo ati yeroo qabaate yoo inni ayidiyaa dubbatu qabaate sa'aatii 2 dubbachuu danda'a jechuudha. Achi keessa sa'aatii tokko kan daqiiqa 30 ka barbaade taanaan dabri air time si kennan yookaan carraan atiin sagalee sun ittiin dubbattu yookaan ispeesiin si kennan daqiiqa 30 yookaan sa'aatii tokko taanaan 30 sun fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Sagantaa keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaan kan maqaan isaa jijjiirame dhaddachi dubbii jijjiiram kana sa'aatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork naaf eeyyame daqiiqaa 35 akka dansa ilaala armatti namoota dubbisu yeroo baay'ee namoota siyaasaa Oromoo keessaa gahee guddaa qabanii qondaaltota mootummaati namoota akka artist Hacaaluu Hundeessaa uummata bira jaalatamanii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waayiloota kennallee wannan itti walitti bu'aa tureni sa'aatii dabalataa akka inaata adoonaan eeyyamne sa'aatii hata turanii jechuun yaadi namoota dabruu qabu jedhee waan amanuuf yaadi uummati Oromoo beekuu qabu yaadi ilaalchi namsuni sirriitti ibsuu qabu dabruu qabu jedhee waan amanuufi yeroo duudii tarkiyyaanii deddeebimne walitti dubbachaa tura. Gaafiif deebii Hacaaluu Hundeessaa waliin goon keessatti kaasaaniif deebanii dubbachaa turanii shaneeni najjeesuu fi jedhee waan inni dubbatu keessa baasanii qalma dhiyeessanii jedhe. Anini waan sun dhaga'e naan imbooye beektaan imbooye artist Hacaaluu Hundeessaa gan baay'eef wal beekaa amamsiisa infaa waa'ee xiyyamansiisa isaa yeroo BBC hojjedhamansiisa gul wal baranne baay'ee wal dhiyaannaa dhimma dhuunfaa obboleessaa waan waliin taphanne hin qabnu bir Finfinnee kan kee waliin maraa oolla. Hacaaluu Hundeessaa jechi isa hayni keessa kutan jedhsuni ani akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessaanii yoo sa'aatii tokko namichi haasa'e wanni ati barbaadde daqiiqa 30 yoo taate wanti uumati dhaga'u barbaadu yookaan wanti uumati walitti fida wanni jajjaboo uumati nu target goon of course uumati Oromoo wanni uumati Oromoo Hacaaluu irra dhaga'u barbaadu maal jedhe akka gaazexeessa tokkootti intalee ilaalchi uumati Oromoo consider godhee ittiin filadhaa jechuudha. Kalammeessoo jechooti inni armaan dur yookaan waan inni armaan dur fayyadamee hin dubbatini carra kenneetii akka wanti sun dubbatamtu tolchuu jechuudha. Kun hojii lamaffaa. Inni sadeessoo fi inni biraa waan artistiin yookaan artist Hacaaluu ta'uu danda'a keessummaan kiisuuni osoo hin beekin namni miidiyaa dur taa'ee dogongoraan jecha afaanii ba'uu danda'a. An akka seerii gaazexeessummaa eeyyamu baatus itiksii fi mooralii gaazexeessummaa kee kun hin jira. Namichi jechaan dubbatu sun namiidhuu danda'a yookaan afaanii dogongoraan na bahe keessa naa baasennaani keessaa baasaa ture. Sun Oromiyaa miidiyaa neetwoorkileen hin beekuu jechuudha. Seerii gaazexeessummaa waan baradheef hin beekaa. Kanaafuu Hacaaluu Hundeessaa qofa osoo hin ta'in intarviyuu Abba Duula Gammadaa waliin tolche. Interview Abba Nagaa Jaarraa waliin tolche. Interview Abba Kamaal Galchuu waliin tolche. Interview Abba Baqqalee Garbaa waliin tolche. Interview artist Hacaaluu Hundeessaa waliin tolche dabalatee waan inni waan namoonni sun dogongoraan dubbadhu yookaan wanni sun naan taane keessa naa baasan keessa baasaa ture jechuudha. Hacaaluun interviewin kun godhamtee eegi gargar baaneen duuba wal argine iddoo tan keessa wanna akkana baate iddoo tan akkas baate inni naaba'uu qabdi jedhan noo fakkeenyaaf fuula inni ani namin baratini beekumsallee guddoon qab jersuni diqqoof xiqqeessa dhena gaafate noo waca akkasii miti uumatu fi duratti
ambeekum xiqqa qabechuun kabaji sabsuuniif qaban agarsiisu waan taateef anummaan itti amansiise wanni bakkinni keessanaa baas jedhe bakka muraas tokko hataman alleeni keessa baasee jira jechuudha. Ani daqiiqaa sa'aatii tokko sun keessa daqiiqaan naa kennan 35 interview Hacaaluu naannoo daqiiqa 50 finalize godhe editor xiyyaa kennee jechuudha. Daqiiqa lamaan editor xiyyaa qaburtees editor waan ta'eef daqiiqa lama editoris ilaalee waan keessa baas qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani jecha minni yeroo baay'ee haleellaan gargaran irra godhamee jira. Namootni yeroo baay'ee bilbilanii warningi naa kennanii waan akkas hajertuuni sababa keessa baateef keessa gaafiti yoo ilaaltan taate qaamni haleella sirra raawwachuuf si sodaachisuun qaam kam jedhee qulqulleeffadhe gaafadhe jira. Akkuma interview irraa uummati Oromoo uummati biitana galgal kan ilaalee qulqulleeffatetti artist Hacaaluu Hundeessaa shaneen na haleelee hin jenne. Namooti interview ilaalan hunduu ragaa ba'uu danda'a. Maqaa shaneen dhoobe. Qaamni shaneeleen namoonni Wallaggaa qeellan Wallagga naannoo suni bilbilanii natti himanii jedhe. Waan sun ammoo wanni dhiiseeti armaan dura Hacaaluu Hundeessaa interview Dajanee Guutamaa waliin tolchirra gad ba'ee akkasumas interview BBC Afaan Oromoo waliin tolchirratti namootni hisa aleelu yookaan yeroo gargaraatti dhibbarraan dhaqqabu soda nageenya qabaachuu dubbatee ture jechuudha. Yeroo lamaffaaf miidiyaa kan gubbaa dhiyaatetti yaadii haaraan gargara kan inni dubbatu waan jiruuf sa'aatii qabuun wal qixxa ilaalee sodaan Hacaaluu sodaan nageenya Hacaaluu sodaan deddeebiin dubbate dhuga sun ammoo uummata Oromoo durallee hin beeku. Kanaafuu waan dubbataa dhaan sirriin deebis jedhee ilaalchisee galchee sun akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessa tokkootiin keessa baasee ture jechuudha. Adoonni sila shaneen na doorsisee ni dabarsu because garee wayii ayyuu maqaa dha'ee jechuudha. Kunini Aaliyaan keessa baaseen sun fakkaata. Aali ammoo itti dhiyeessanii keessa ciccira maani tolchan jedhan anna ajaa'ibam gizereefu ani of course monitoring goone war monitor gor keessa dogongorin beeku OBN guutuma guutuutti daqiiqa 22 akkas dabarse interview guutuu haidhaan. EBC ni translation nam lamaan hojjechaa daqiiqa 29 dabarse. Nu ammoo daqiiqa 47 dabarsine interview Hacaaluu ciramee jedhanii akkuma waan obboleessi kennirra dabyaanneetti wanna akkasii haasa'uuni cubbuu waaqii jibbee jechuudha. Kunini guutuma guutuutti ujitii keessallee hojjadheen beeku ujitii uummata Oromoo bal'aa beeka. An dhuga Oromoo mul'isuu nam Oromoo wabaana. Yoonni nam dabatee nam cubbuu ta'eyyuu waan dhibidii fi ilmi nama miidhuuf gaazexeessummaa keessatti hojjatu. Dhuga Oromoon gaafatammoo dhuga Oromoon beeku qabdu yeroo baay'ee Hacaaluu qofa doon ta'anii namooti siyaasaa hedduullee dhiyeessee dabarsee ture jechuudha. Interviiwaaf taa'ee danda'a waliin qaabachuu dandeessanii biiroo waajjira keenyatti wallolee guutuun waadaa interview godhuun dura waadaa galeefi jira. Interviewtiin waan tokko keessan baasne waadaa naa galii naan jedhe. Aduun mari'atiin waadaa sii galee jira. Interviewta akkuma inni jiru dabarsine jechuudha. Interviiwaaf Kamaal walii galchuu waliin goon irratti waan walii keessanarra muramee jedhe dubbatee jira. Kamaal galchuu editoraalii keenya ilaalle akkuma ibsanii waan minilleen ibsatti wanti sunini dhiibba wayii garee siyaasaa ta'uu danda'a namoota dhuunfaa akkasumas saba jidduutti rakkoo uumuu danda'a jedhanii waan yaadanii fi editorial garee manaajimentii waliin teenne murteessina jirraa jechuudha waan an kophatiin murteessuu miti. Garuu ammas deebisanii waan nun hojjetanii maqaa nam tureessuun anas hojii an hin beeku kan sirriitti ittiin hojjedhe uummataa fi agumniti jedhamee obboleessi kennaatii wal qabsiisanii olooliin irra deemsise tootaalii aamilee tiyyaallee daameeji godhe jira. Biyyi kanirrallee abdii qabu guutuma guutuutti na keessa balleessee jira jechuudha. Oduu laalam gizee baay'ee atin beektaa wanni sagantaan tokko daqiiqa 35 qof godhameefi daqiiqa 35 eegi ga'een booda daqiiqa 15tiif at least oduun deemuu qabaa jechuudha. Saatiin oduu walirra kaanii waan deemaniif everything order godhame waan deemamuuf saatiin oduutiif sagantaan akka walirra hin buuneefi kunini OMN murteeffate. Anammoo artistiin kunini artistii jajjabaa tureen ubir dhufee wanti nyaasa'es waan bareedduu waan paartii tokko calla doon ta'ini Hacaaluun achi keessatti nam hunda qeeqee sirreessee dhugaa jirtu hatti fakkaatu dubbate kanaafuu waan uummatu keenya itti fayyadaa jeen guutuma guutuu dabarsinee jechuudha. Sun katolchi nam dhumirrayyuu as kalaalti taate naaf Hacaaluun sirbaan xumuranne sirbisaa jirra jedhu sun gubbaatti jechuudha. Saatiin waan hin ga'inii fi diitarii murteessee sirba kennuu hin dandeenyu saatiin oduu walirra buusedhanii kaan sinnarra tolchanii jechuudha. Garuu yaadii Hacaaluu Hundeessaan fakkeenyaaf jechoota inni soda nageenya armaan dur qabu kan inni maqsu yookaan fakkeenya fudhanneellee kadabarsin taate saatii qabnu waliin gitu waan wayii abbisuu qabaa jechuudha waan important kan armaan dur hin dubbatin. Kanaaf akka gaazexeessa tokkootti waan jira madaalee moral ethics jirti gara akkasitti filanne malee
how comes akkam nu garee siyaasa an fakkeenyaaf shaneetti namni jedhani ani qulqulleeffadhe namoota akkas naan jedhan jennaan qaamni siin jedhu neennu jedhee qulqulleeffadhe jedhe yoo inni shaneta yoo inni tirata yoo inni shabaab ta'e uummatatti himnaa jechuun sun garuu qaama kanaa wanna caaluun jedhin jirtu wanni ammoo miidiyaa mootummaa jecha turu wanni abbootiin allangaa jecha turan shaneen na sodaachisa jedhu dabarsanii nyaachisanii jedhanii waan rabbiin jibbu nurratti odeessaa turan jechuudha. Uumati ammoo art interview EBC gubbaat dabar ta faana gubbaat dabar ta OBN gubbaat dabartee ta OMN original duraan dabartee deebisee dabar wal birqabe laalee uummata sammuu qabu waan ta'eef addaan baafataa jedhee yaada dhugaan ammoo rabbi bir jirti rabbiilleen dhugaan beeka kanaafuu dhugaa irratti shakkiin qabu interview sunini akkum dabreeni naaf haqeeni eegi interview goonees interviewin duras yeroo baay'ee wal argina suuraa gargaraa hin qabna nam waliin jiraate konkolaataa isaatiin waliin marree wanne isa turra interviewin dabartee naani yeroo tokko interviewin booda yeroo tokko wal argine maal naan jedhe interview sun akkuma namni cufti ilaaletti reaction interview everybody namni hundu ani gaafii nan gaafachaa ture angije hedduu gaafii yoo nam gaafadhu miidiyaalee hawaasaa irraa in qoradhaa research godha akkasumas interview ammaan dura namichi keessummaan kiisuun miidiyaa biraa waliin godhu kaan miidiyaa kee waliin godhin ilaala dabri namoota itti dhiyaatan ufillee ammoo namsuni interview dura targee beeka taphachiisee waan jira keessa wanneedhe achirratti hundaa'ee ittiin gaafii baasaa jechuudha. Qeerroo jirtuu jetta amma ammoo feerroo bittuu jettaa jedhanii uummata duratti akkinni konfidensiidhaaf godhaniidha. Waan gaafii tiisuniitiin farranya walitti qabsiisa wanni sun ragaa online jiru ha access ta'e naafa caaluun interviewuf wal beellamne yeroo baay'ee wal bilbilee wal taphannaa hin haasofna Oromeemsi gubbaatti jookii kan taa'is irratti qalladanar achitti bilbila booriyaa Oromeemsi laantee naan kooflee qeerroo jirtaa irraan seerroo bitta naataachoo natti taphatanii miti inni qofallee tattaban nagaafattaa naan jedha haqeen fula dhugaa jira nama annam siyaasaatii miti beeka ani ilmi Oromoo tokko ilmi Booranaatillee daanga gubbaa dhaladhee warbara haa cubbuullee hin beeku kijjiballee hin beeku warri siyaasaa kun ammoo cubbuu kijjibi malee rabbii waan tokkoon hin dhallee jechuudha asum deebisanii jechuma akkas ta'e hawfiiyyuu achiin durallee sooshaal miidiyaa gubbaatti taphatama turu akka waan mataa keessa baasee mucaa miidhuuf gaafa dheekfa oolila turanii jechuudha. Interviewin sun dhumattee naani reakshinii jiru uummata Oromoo bal'aa beeka sababa interview suniin namoonni duraanatti qeeqanis kakko hawaan tokko irratti peejii gargararraa barreessan hundu harka dhaanaafi turan jechuudha. Waaqeen torbaan sun keessatti was top anilleen interview tolchisuunii fi akka jajjabaa gammadee bakka waan bareeddu tolchee namni kun nam qarayyuu dhugaan maltee fi akka olool irratti oofan hin beekan wal dhiyeennaan waan waliin beennuuf dhugaa isaa hin beeka warra dhugaan beennu hubachiisuu kiyyaa waan jajjabduu jedhee fedhe yaadaa akka gaazexeessaatti haqinni uummata Oromoo bira qabu waan mul'isna fakkaataa jechuudha. Eegi sunillee wal agarree wal taban soda nageenyaa akka naa qabnatti immediately inni fula dhugaa jira ammallee soda nageenya naaf qab ture. Eegi interviewin sun dabarte qaamoleen gargaraa holola adda addaa keessumattis taargeet godhanii anas waan adda addaa naan jecha turan suura keenya deebisanii waa'ee jechmiin likkanni dubbasuun baay'ee nu abaara turan maal naan jedhe atini konkolaataa sin qabdu meeshaa muutu tarkan qabdu miidhaan deemta gareen tun simiidhu dandeetti naan jedhe anilleen ijaanne wanni yaadani namumsi gorsu bis tokko lubbuun guyyaa waaqi murteessu wanneetti hin gadde waan sun dhageenyaan akka jajjaba gadde duusaatiin booda immoo wannan qaabadhe guyyaa lamaffaa gubbaatti ani ijoolleen akkuma duusaa dhagaanii manna cufanii mana ba'uu na dhowwan ijoolleen birkana kun ijoolleen magaal Finfinnee kun baanga maani guurratti olla keen keessatti iyya ooltee jechuudha. Sakuuritii nageenya kiyyaatii wal qabate sodaadhee daa'im tokko hagannaa tokko qaba jaartitii waliin olla fira tokkotti yeroof baqadhee achi ture jechuudha. Ani interbuutiyyaa yoo warri qaamoleen gargara interbuutii suni du'a caaluutiin sabab taatedhanii dhiyeessan na dhukkuba beekta keessan na dhukkuba.
gita garii dukkumnan kuffifne beektaa baay'ee aaraa bakka sarbaaf godhu dadhabee jira beektaa akkasuma ta'u jiru anqaamii mootummaa kana barbaadin jiru ayyakkama jedhuuf hin herregu an dhugaa Oromoo baasee dhugaa caaluu hundeessaa baase kanaafuu akkasi piraayoritii jira dhugaa caaluutiin gaddadu jiru holooliin irra banam haani na dur kana qabu kalees galgala magaal nageelle boorana maatiin ta'en hundu baay'inaan achi jiranii alkan keessa naannoo saatii 7 raayyaan ittis biyya magaal nageelle boorana family ta'en maatii ta'en man nam 7 kan guutuu sakattaa bulee ijoollee ta'en family ta'en keessa nam 5 waya goofaree ta'an yookaan cimbileedhaniin kan fuulatti maranii rasaa ta'an yookaan shugguxiin sossodaachisan kaambii waraanaa dhaqan ukkaamsanii jechuudha. Maaliif nuudhanii jennaan guyyoo waariyoo asitti dhossitanii jedhan ayyaakkamata jechuudha. Dhugaa uummata waan dubbanneef dhugaa Hacaaluu Hundeessaa waan baafneef nu akkama nu godhanii maatiin keenya sababa keenya shororkaa jirti jechuudha. Warra kanaan wal qunnamsiisaa amma gaal Finfinnee jira qaamolee mootummaa yoo ati akkamaa jettee isaan hin eegu yoo isaan bakki isaan na beellamanii dhaqaa jedhee murteessaa ture yeroo faamiliin teennallee nagi tokko gadhiifamuu dhaga'uu jira haa taatuuti ammoo faraane dhumirratti wannan jechuu jiru laal biyyi kan keessatti biyyi nagaa qabduu miti biyyiti tunini biyya qaamna mijjeesin beek ani mootummaallee ta'ee garee paartiilee siyaasaallee ta'ee dubbadheen beeku armaan duras doorsisi gurguddaan irra godhamatu ammaan tanallee wal fakkaata kan sodaachuu jira yoo qaamii mootummaa tokko dhufee si qabna naan jedhu nama manee amma harkitti kenna hin qabu kanaafuu soda nageenya jajjabduu kee jira uummata Oromoo kan beeku qaba qaamii tokko rakkoo addaan har'aa yookaan maatii irra dhaqqabsiisuu danda'a kanaafuu hojii hojjeteef wanni uummata Oromoo baruu qabu borganam yoo na ijjeessan anini soda nageenya jajjabduu jira kanaafuu bakkitti dhokadhu ammaaf atleast bakkitti dhokadhu fal'aa'uu jira qaama nageenya irraan baqadhu qaamni nageenya na barbaannaan bakka kamitti argama bakka kamittu akka dhugaa qabin beeka haqina jira haqi dabullee laaftuu waggaa dhibbaallee booda waan naagaluu fi haqattamaniin deemu garuu gareen gargara waan na sodaachisa turtee fi carraa kanatti fayyadamtee miidhaan irraan ga'uu dandeetti kan uummata Oromoo beeku qaba isanii miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwork gareen teennallee beeku qabdu warri mootummaa biibulchullee beeku qaba mootummaan lubbuuti yeeguuf lubbuu maatiitti yeeguuf anini lamii biyya kana waan ta'eef itti gaafatamu waan qabu lubbuuti ibsuu qaba jedhaanii tan dhaamsanaa dabarsan. Hundi caalaa amma irde deebi'anii maal naan jedhanii warri makkalaakiyaan warri maatii teennaa qabee achi tukkaamsuuni naani deemtar kennachuu qabdaa naan jedhan namni yoo balleessa qabaate yoo namni jeesee iddoo poolisii jiru dhaqee harki kennan anammaan tan kaampii waraanaa dhaqee yoo fakkeenyaaf ofiiyyuu sodaadhee dhaqe anam mootummaa irra sodaan qabu at least mootummaa irra taasaan dheena jeesaa jedhee sodaan qabu garuu raayyaattis biyya bir dhaqeetti na harki kennadha annam jeese waate hali tiriitiin jechuun na sodaachisuu jiran baay'ee na yaachise jiraachuu tootaalii baay'ee na yaachisa dhimma kanarra baay'inaan walaasaa ture maatiin keenya hedduun isaanii qabamte aniin bakkisan itti hootti naan jettaniin dhufa maatii fi gadhiisaa jechuun jira maatiin keenya immoo ijjeesuu jedhanii sodaa jajjabduu akkana kee jiru an kanaafuu qaama yeroo fi na sappoortuu jiru yookaan na waliin dhaabbate sin agarre ammallee taanaan mootummaan yookaan aduan Finfinnee jiru sababii warra kenna nageellee boorana kiiloomeetira 700 ol deemanii maatii ta'een daraaranii hin jirtu yoo akkama ta'e mootummaan na qabuu danda'a qabiisaa miti bakki warri barbaadutti dhaqeen argamaaf garuu fayyoo jedhu qaama mootummaa jedhee qaamni tokko dhufee rakkoon irraan gahe maal what is my guarantee sodaa akkana kan qaba sodaa jajjabduu akkana kee jira jechuudha clearly faraata.